Nagaan isiniif haa ta'u. Viidiyoon kun waa'ee xiinsammuu of tuffachuu dhiira irratti mul'atanii akkitti namni of ilaalu hariiroo namichi namoota biroo hiriyaa jaalallee maatii fi kan kana fakkaatan waliin qabu irratti dhiibbaa guddaa qabaata. Namni garmalee ol kaasee yookaan xiqqeessee of ilaalu hariiroo fayyaalessa wal kabajaa fi walii ho'uu madaalawaan bulu qabaachuu hin danda'u. Kan garmalee gad of ilaalu dhoqqeetti darbatamu mara ameen jedhee kan fudhatu yoo ta'u, kan ol kaasee of ilaalu immoo kabaja kee gabbaratti geeddartu malee siin jedha. Nama waliin qofa miti hariiroo namni tokko hojii, qarshii, meeshaalee fi milkii ofii waliin qabullee gatii namtichi ofiif qabu waliin wal qabata. Gatiin atarra ofiif kennitu agarsiistuu gatii kaleessa daa'imummaarraa kaasee maatiin, ollaan, hawaasi naannoo fi barsiisotni siif kennaa si guddisaniiti. Isatu utubaa ta'ee nameenyaa kee xiinsammuu kee ijaare jechuudha. Dhiirotni xiinsammuu of tuffachuu qaban amaloota 10 armaan gadii deddeebiin agarsiisu. Tokkoffaan dubartii isaan jaallattu ni tuffatu. Namoonni kun ofii isaaniif kabajan qaban. Atleast amalli isaan agarsiisan nama ofii kabaja qaburraa kan eegamu miti. Keessi isaanii takkaa dinqisiifannaan kabajaan of ilaalee hin beeku. Yoo waan gaarii argachuuf hawwayyuu kan isaaf malu godhee takkaan ilaalu. Maarree namni akkasii gaafa hariiroo jaalalaa keessa seenu dubartii isa kabaju kan isa mararfatu gaafa argu haalichi sirriin dhufuuf eenyummaa isaa inni hin kabajne kabajii kan inni hin jaallanne jaallattii gaafa argu dubartiin kun sirrii miti jedhee yaada. Na jaallatteetu hin ta'in fakkeessaa jirti jedhee fudhata. Yoo tarii dhugaatti na jaallatteeti jedhee yaada gatiin ishee gadi buutuu yookaan rakkoo wayii waan qabduuf jedheeti yaada. Dubartii isa jaallattu qofa miti nama isa kabaje nama isa jaallate mararfataan itti siqu mara gadi buuseeti kan inni ilaala. Lama daangaa dhuunfaa hin qaban. Namootni baay'een keessattuu kan kabaja ofiif qaban daangaa dhuunfaa yookaan sarara diimaa nama kamiifuu darbuun hin eeyyamamne ni qabaatu. Namoota daangaa isaaniitti darban hagam namoota sana jaallatanis kabaja ofii eegsisuuf sarara darbaa jiraachuu akeekkachiisuu irraa kaasanii haga irraa cituutti murtoon fudhatu. Dhiirotni gad of ilaalan garuu daangaa dhuunfaan qaban yoo qabaachuu yaalanis murannoon eegsifachuu hin qaban. Sababiin isaa sulumaa of hin kabajan waan ta'eef dudduuba sammuu isaaniitti kabajni naaf mala jedhanii yaadan. Kanaaf yoon daangaa sarare hiriyootni utuu naaf hin malin tola isaanii na wajjin jiran qofaatti na dhiisuu sodaa jedhu qaba. Nama daangaa koo kabajatu kabaja koo argata. Hiriyummaa koo firummaa koo argata. Kan sababa daangaa kootiin na dhiisee deemeef karaa nagaan hawwa humna ittiin jedhan hin qaban. Kanaan hariiroo jaalalaa maatii hiriyummaa yookaan hojii keessatti hin kabajamne fedhiin isaanii duubatti lakkaa'amu keessa jiraatu. 3 murteessuu sodaatu. Dhiirotni ofiif kabaja hin qabne murtoo kennuu irratti rakkina guddaa qabu. Keessattuu waan jireenya isaaniif barbaachisaa ta'e irratti yaada ofiitiif tilmaama gaarii hin qaban waan ta'eef nan dogoggoraa nan balleessa yaada jedhuun murteeffachuu sodaatu. Kanaan hojii bubbulchuu utuu isaan harkifatanii jireenyi isaanii nama biraan murtaa'aaf. Sodaa murteessuutiin hariiroo jaalalaa isaan miidhaa jiru keessa hojii isaaniif hin taane hojjetaa jiraatu. Namootni kun dandeettii yookaan ogummaa gahaatu qabanii amaluma isaanii kanaan hidhamanii gara bulchiinsaatti dhufanii hojjechuu baqatu. Yoo akka tasaa sadarkaa kanarra ga'anis bulchaa nama mara gammachiisuuf ta'an kan waan murteessine ta'u. 4 karoora baafachuu baqatu. Xiinsammuu naaf hin malu yookaan danda'ee raawwadhuutiin waan oofamaniif dhiirotni of tuffatan kaka'umsaa fi dharraa karoora jireenyaa kan mataa ofii baafachuu ni sodaatu. 5 galata haalaan hin simatan. Namootni kun ofiifis ta'e hojii ofiif kabaja yookaan gatii madaalawaa waan hin qabneef waanuma hojjetaniif gaafa galateeffaman haalaan hin simatan. Keessi isaanii yeroo mara akka galatni isaaniif hin malle fiil godha waan ta'eef milkii ofii selebireet hin godhan. Kanaaf waan hojjetan dursaa barsiisaa yookaan uummatatti dhiyeessuu sodaatu. Al tokko tokko namoota birootu hojii isaaniitti kireeditii fudhata. Yoo dhiyeessanis sagantaa badhaasaa irratti hin argaman. Namoonni kun rakkatanii yookaan haala gaarii hin taane keessatti argamuu akka waan nama gadi ta'aniitti akka garmalee hanqachuutti waan yaadaniif gargaarsa gaafachuu fi fudhachuu irratti illee rakkina guddaa qabaatu. 6 dinqisiifannaa yookaan mirkaneessa nama biroo dharra'u. Dhiirotni xiinsammuu of tuffachuu qaban waan hojjetan, uffatan, dubbatan irra darbee miira isaaniitti dhaga'amuuf illee mirkaneessa nama biraa barbaadu. Gatii isaan ofii kennan eenyummaan isaanii jecha namootaa yaada namootaa irratti hundaa'ee jijjiirama. Kanaaf ilaalcha gaarii nama biraa argachuuf rukuttaa harkaa namarraa argachuuf malee waan fedhaniif miti kan hojjetan. Eenyummaa jabaa xiinsammuu namummaa ofii qofaan of jaallatu waan hin qabneef duwwummaa keessa isaanii itti dhaga'amu guutuuf dhukkubbii keessa isaanii haguuguuf mala ittiin dinqisiifannaa nama biroo argatan adamsu. Qabeenyaan, barnootaan, aartiin, uffannaa fi kan kana fakkaatan keessa dhokachuun amala isaanii. Dinqisiifannaa yookaan mirkaneessa argachuuf wanta hin qabne qabaatanii kan hin goone godhanii eenyummaa hin qabne qabaatanii himachuuf duubatti hin jedhan. Namootni kun akkuma mirkaneessa yookaan dinqisiifannaa namaa dharraan faallaa isaatiin immoo eega karaa kamiinuu itti dhufurraan oolan. Eebba yookaan dinqisiifannaa akkuma keessaa eega kara deemaa tokkootiin xiinsammuun isaanii caba. Muddama dhiphinaa fi gaddabbuuf saaxilamu. 7 ofummaa filatu. Yaada isaanii deddeebiin gadaantummaa isaaniitti himu warri fudhatan hariiroo fayyaalessi akka isaanii hin malletti waan yaadaniif sodaa qeeqaa fi moggeeffamuu waan qabaniif yeroo baay'ee hariiroo hawaasummaa ni dhiyeessu. Qofummaa filatu. Miira muddamaa, gaddabbuu, dhiphinaa qofummaan isaanitti dhufu tasgabbeessuuf ammoo araada jala dhokatu. 8 garmalee shabu. Hariiroo jaalalaa yookaan gaa'ela keessatti dhiirri of tuffachuu qabu jaalleen isaanii yookaan haati warraan isaanii kan isaaniif hin malle godhanii waan yaadaniif dhugaan na jaallatteetu hin ta'in fakkeessaa jirti jedhanii yaadu. Kanaaf yeroo mara namanan waan isheen nama biraa isaan irratti yaaddu baaftu godhanii fudhatu. Gadaantummaa hamaa warri qaban immoo walqunnamtii saalaa yeroo fu'a ta'u
miira kabajamuu waan isaanitti dhageessisuuf isa barbaacha dubartii garaagaraa wajjin wal quunnamtii saalaa godhu. Yeroo mara seeks adamsuu, gaa'ela isaaniin kabajan, hariiroo isaaniin kabajan, carraa argannaan ni sagaagalu. 9 dhiifama gaafachuu guddisu. Hariiroo hawaasummaa keessatti namoota gatii nuuf qaban waliin jiraachuuf gaafa dogoggoruu keenya beeknu dhiifama gaafachuun amala barbaachisaa fi deddeebiin goonuudha. Dhiirri of hin kabajne garuu bitaa fi mirgatti dhiifama gaafata. Namoota mufachiisuu sodaarraa kan ka'e badii tokko malee gocha bakka inni hin jirretti ta'eefillee dhiifama gaafata. Lubbuun jiraachuu isaatiifuu dhiifama gaafata. 10 qaama isaaniitti saalfatu. Dhiirotni ofitti amanuu hin qabne kan of tuffatan qaama ofitti quufan qaban. Ijaarsa qaama isaaniif bifa isaaniif haga barbaachisu ol xiyyeeffannoo olaanaa kennu. Xiinsammuu jabaa eenyummaa isaanii ijaaree itti hirkatan waan hin qabneef eenyummaa isaanii guutuu qaama isaanii tokko irra tuulu. Hanqina xiqqoo qaama isaanii tokko irratti argan yookaan jira jedhanii yaadan agarsiistuu namummaarraa hanqattummaa isaanii godhanii fudhatu. Yeroo mara waa'eedhuma qaama sanaa yaadu. Of ilaallee dura dhaabbachuutu yeroo signifikant ta'e fudhatu. Of kuuluun, of dibuun yookaan qaama isaanii rakkoo qaba jedhanii yaadan haguuguun malee manaan bahan. Rifeensa koota haphatee, ni molatee, hareedatu na hanqatee jechuun dhiphatu. Mana yaalaa marsuu qoricha hin taane fudhachuun balaaf of saaxilu. Kaan ammoo yeroo mara maashaa gahaa dhiirummaa isaanii agarsiisu akka hin qabnetti itti dhaga'ama. Kana fooyyessuuf yeroo mara sibiila dhiibuu, maashaa hiriyoota isaaniin dinqisiifatamu qabaatanis quufatti hin qaban. Haga sibiila sana dhiibuun miidhaa kan biraa isaan irraan ga'utti jiimii keessaan ba'an. Kan qaama saalaa kootu xiqqaate jechuun mana yaalaarra naanna'an qorichoota deeggarsa saayinsii hin qabne fudhachuun balaaf of saaxilanis lakkoofsa hin qaban. Namootni kun almost hundi isaanii jechuun haga danda'amu qaama saalaa guddina giddu galeessa ta'e baay'een isaanii darbeeyyuu kan average ol ta'e qabanidha. Egaa xiinsammuuf tuffachuu qabaachuun kee badii kee ta'uu baatus itti fufiinsaan sirratti qancaree hariirooti naannoo kee waliin qabdu, ofii kee waliin qabdu akka jeequu fi dhibee sammuutiif si saaxilu hayyamuun garuu gahee kee. Rakkoon kun kan wajjin dhalatte qaama kee keessaa tokko miti waan ta'eef yoo irratti hojjette fooyyessuu ni dandeessa. Akka inni itti si jeeqaa jiru madaasaa erga bartee har'a akaatee irratti murteessitee keessaa ba'uuf hojjechuu jalqabuu qabda. Liinkii armaan olii tuquun maloota rakkoo kana keessaa ba'uuf si gargaaran muraasa laaluun jalqabi. Hammaataadha jettee yoo yaadde ogeessa mariisisuun deeggarsa argadhu. Nagaan tura.